abdii mageen dubrummaa qabdii kan jedhus jira. Dabbaayisiiti duuba kanaan. ሁለት እንዴት ተገናኛችሁ? ማን ቀድሞ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ ነው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتا أردفتوت مجيء في أبدي رجع كابتني نجا خسني مكاك درا أنفتي أربع دي بساعة سنة سنة في دي بسوف رفني الجرا أشياء ما أركبوني أردفتوني كينيا هندي كيسانو غافي هدو نغافتني غافين كيسان هدو دا هندا يود هبسو ني الله يود دمني سمو مراس مراس نيف ديفيسنا هارا ديفيسا كيسان سان سنيف ديفيسو أزيد رفني جرا مجيلا أنا بديدا هندي يسانو أكونو بيتاني نموني هارا تاتن سبسكرايب نفقودا أكس مامو نموني فيديو كينيا لالتن لايك نفتوكا لايك كيسان هدو هميني نفتا وانتيف لايك نفتوكا gara gaafii keessanitti deebina gaafiin keessan hedduu akkasuma gaafii ajaa'ibaatu jira kana hundaayyuu laalee isin deebina namoonni tokko inumaa gaafii tokko irratti abdii mageen dubrummaa qabdii kan jedhus jira kanuma warra akkas jedhu jira fi yaamsa hundaafuu mee amma gara gaafii isin nu gaafatanitti deebina akkasuma afaan amaaraatiinis kan nu gaafatan jira amaariffaan jechuudha kan nu gaafatan hedduudha gaafii akkasii saniiniifis ni deebisna jechuudha laallee komantii ሰላም ጤና ይስጥልን ሰሞኑን ጥያቄ የምንፈልጉት ጥያቄ ጠይቁን ባልነው መሰረት ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁናል በአማርኛም ማለት ነው ጽፋችሁ በአማርኛ ጥያቄ ጠይቃችሁን ስላላችሁ እሱንም ደግሞ አይተን እንመልሳለን ጥያቄያችሁን ተከታተሉን እናመሰግናለን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ኦኬ ወይ ኮሜንታችሁን እንግዲህ ከዚሁ እያየን jalqaba irratti giftii oromoo hundayyuu maqaa yaamuus dandayu waan tokko wanti goona giftii oromoo gaafii isin nu gaafatte ammas biratti magee abdiin abbaa manaa kee ta'uu isaatiif maaltu sitti dhagahama tokko jechuudha lama magee ati haadha manaa abdii ta'uu keetiif maaltu sitti dhagahama wal fakkaatanii gaafiin kuni sadii immoo abdiin siif maal jecha tokkoon ibsi abdiin siif maali jecha tokkoon ibsi jedha dhagayaati jirta okay dhugaa hedduu namatti toltu rabbiin bara jireenya keessan guutuu gammachuu fi jaalalaan isin haa jiraachifte okay gaafiin kun kiskeeti waan ta'eef siif waan ta'eef magee ati haadha manaa abdii ta'uu keetiif maaltu dhagahame jedha hedduu takkan gammachuu qaba jaarsaa akka isaa kana argachuuf yaaf hedduu takkan itti gammachuu qaba jecha tokkoon nu ibsi jettee magee abdiin siif maali jecha tokkoon nu ibsi abdiin anaaf waa hunda kiyya khalas waa hunda kiyya akkasuma waa hunda kiyya ayyee atis anaaf waa hunda tiyya as biratti hayaat sabsib jedha gaafiin hedduun ka wal fakkaatu waan ta'eef irra utaalatumaan kan nutti dhufe deebisna hedduun isaanii wal fakkaata gaafii waan ta'eef okay hayaat maal jette rabbii waliin isin haa tursiisu gaafii qabaa jette gaafiin kiyyas eessatti wal bartan biyya kamiin jiraattu maatii waliin jiraattu moo kophaa abdii gaafa magee argitu obseete magee jechuudhaafi argitu maal isheetu dura si marare maal ishee jaallatte jechuudha walumaa galatti dura maal ishee jaallatte atillee akkasuma jira achuma san booda immoo telegram channel banadhaa jette okay eessatti wal bartan kan jedhuuf nuti tokkoffaa biyya kam jiraattu jettan biyyi nuti jiraannu Egypt yookaan Masrii Kaayiroo afaan Amaaraatiin ammoo Gibs biyya jedhamtu jechuudha Kaayiroo magaalaa Kaayiroo keessa jiraanna eessatti wal bartanii kan jedhus akkasuma Kaayiroo keessatti naannoon nuti jiraannu naannoo tokko jiraanna
naannoo itti jiraannu sanitti isii garanaaf garana dukkaanaaf waa bituudhaaf maal baatu argee achumaan isii jaalachuu jalqabee jechuudha. Yeroo sanarraa isii jaalachuu jalqabee. Namni hedduun eessa wal bartanii akkamii wal bartanii gaafii akka tokko namni hedduun nu gaafachuu jirtanii akka itti wal barree anaatu isiniif manni isiniif deebisii baay'ee rakkoon qabu. Akka itti wal barree yeroo dura ammata takka dura jechuudha. Wal beena normaalii akkanatti hararratti wal agarree wal beena. Bakka jechuun FB'dhaan FB yaad na gaafatee dhufee na dubbisee wajji haasofnee maam jennee gaafuma sanillee inni ani waan qubnagariif si barbaada naan jee ture. Dhugaafiin si barbaada naan jee ture. Ani gurra waan hin gadhiif jettu. Ilaalka ofin jechuun gaama ofin jechuun. Dhugaan isinii waree maal hin beeksisaa. Kaza samboode maalish samboode akkasitti. Yaa itti deddeebi'ee yeroo jalqabaa waggaa tokko dura akkasuma isin natti bobboonte yeroo sanitti anis hin dhiifne ture xiqqoo itti deddeebi'ee sambooda ammoo isin akkasuma boonisa sanitti hufnaan dhiiseeni garuu ima argaanii yeroo argu hundaayyuu ittuma xiyyeeffadhee jiraan gaa intala tana jechuu jalqabee jira. Sambooda dhumarratti gaa qabsoon sun galma geessee jechuudha. Okay. Abdii gaafii sadaffaan maatii waliin jiraattu moo kophaadhaa kan jedhu. Kophaa jira maatiin keenya biyya keenya keessa jiranii nuti immoo biyya kana kun biyya baqaati. Biyya kanatti erga dhufnee booda kophaa jiraannaa jechuudha nuti hundi keenyaayyuu. Okay. Abdii gaafa magii argitu maal isheetu dura si mara sitti tolee jechuudha. Gaafiin akkanaa kun hedduudha nama hedduutu gaafate jechuudha. Maal ishee jaalatte kan jedhu hedduudha. Maal ishee jaalattisaa anuun beeku kana. Garuu walumaa galatti akkanumaan ilaalanii qalbiin tiyya isii feete jechuudha. Jaalattee jechuudha. Hundoo waanuma ishii waan isiin qabdu hundaayyuu jaalattee jechuudha akkuma argetti. Sambooda jaalalli ka dabalaatii deemaami. Akkasii shanaffaan telegram channel banadhaadha. Telegram channel ni bananna ni qabna garuu linkin keenya isiniif kenna sanis. Ani waan si gorsu okay kuni gorsa irraa dabnu gorsa rakkoon qabu. Okay. Rahmaa Kamal gaafii lama gaafattee na fakkaata ammallee gaafii keetti mu deebi'a jedha. Tokko Abdii jaalala mageef qabdu akkamitti ibsitaa jedha. Jaalalli ani mageedhaaf qabu waan hunda caala si jaaladha. Waan hunda caala jaaladhaani jaalalli isiif qabu ammoo yeroo hundaayyuu dabalaatii deema dachaa ta'eetiin dabalaa deema jaalalli ani isiif qabu. Yeroo hundaa jechuudha. Kanaafuu gaafii deebiin kiyya sanuma jechuudha isaaf lama ammoo magee ati hoo karoorri keessan magee ati hoo jedha jaalalli isaaf qabdu ati hoo siin jette lamaffaan. Anis akkasuma hedduu takkaan jaaladha. Okay sadii karoorri keessan hoo maali gara fuulduraatti jedha. Nuti gara fuulduraatti karoorri keenya hedduudha fedhii fi yaada hedduu qabna. Akkasuma ammoo jaalala keenya cimsinee ilmoo argannee ilmoo keenya wajjin jireenya gammachuu jiraachuudha. Akkasuma ammoo biyya kanaanis gara biyya biraatti deemnee jireenya keenya jijjiiruudha fedhiin keenya karoorri keenya isuma ammaaf. Galatoomii Rahmaa gaafiin kee kanuma. Okay. Duraan viidiyoo kee hedduu hin dhageeffadhu hojiin biizii na godhaa jette amma erga maggeen dhuftee booda jechuudha walumaa galatti si ilaaluu si hordofuu jalqabee kan jettan hedduudha kan akkas jettan immoo tokko gaafiin kiyya tunis badhaatu tolosaan kan gaafate tokko gaafiin kiyya magee ati umriin kee meeqaa jedha. Abdii ati mindaan kee meeqaa. Umrii fi mindaan gaafatan. Tun hin gaafatamtu lamaan. Badhaatu tolosaa umrii fi mindaan hin gaafatamtu jedhamee achumatti. Okay. Okay, baay'ee isin jaaladha baay'ee natti toltanii jabaadha gaafiin kiyya isin lamaanuu naaf deebisuu qabdanii jedhi. Tokkoffaa Abdiin magartuu hiriyaa kee meeqaffaadha? Abdii magartuun hiriyaa kee meeqaffaadha? Abdii magartuun hiriyaa kee meeqaffaadha? Tana nun gaafatina.
Taana nun gaafatina jireenya keessa namni waan hedduu isa qunnaaf waan ta'eef gaafii akkanaa kana irruma dabarraa. Maskaramtu gaafate gaafii kana irruma dabrina. Lammaffaa jalqaba yeroo jaalala jalqabdan haadha manaa yookiin abbaa manaa waliif taana jettanii yaaddanii turtan jirtu. Yes jalqabumaayyuu anis karoora kiyya haadha manaatii godhadhaa kan jedhudha. Jalqabumaayyuu jechuudha gaafuma jalqabaa dhugaadhaan itti dhufee haadha manaatii godhadha jedhee yeroo duraarraa itti xiyyeeffadhe jechuudha. Kanaafuu jalqabumarraa yaada qabna. Sadaffaan abdii qaama magartuu keessaa iddoo qaamni sirriitti jaalattaa iddoo kam sirriitti jaalattaa qaama magartuu keessaa iddoo kam sirriitti jaalattaa kun gaafii ajaa'ibaati. Deebisi gaa. Duuba maal Laasima deebisuu qabda. Bakki an jaaladhu hedduudha kam keessaa filadhee kam dhiisa. Akkasiin jette gaa. Takka naan jette wanti an qaama isii keessaa okay qaama isii keessaa wanta hundaayyuu qaama isii guutuu jaaladheeti kan jalqabas kan fuudhe wanta akkasiin jaalala. Deebisi. Walumaa galatti qaama isii keessa argeettanii ayaa ta'umaafis haa ta'u jenneetumaan dabbaa isiiti duuba kanaan. Qaama isii keessaa kan jaaladhe duuba kanaan dabbaadha. Kanuma okay walumaa galatti qoosaa dhaabaa ta'u jedheeti. Afraffaa magartuun gaafa jalqaba abdiidhaan wal bartu maaltu si dhagahame jetti. Shanaffaan isin lamaanuu Oromiyaa keessaa iddoon dhaloota keessanii eessa jedha. Okay. Namni hedduun gaafii tana nu gaafata. Yaa ka iddoon dhaloota keenyaa nama hedduutu nu gaafataa ture. Asuma koomantii kana jalatti jechuudha nama hedduudha. Jalqaba irratti isin lamaanuu Oromiyaa kan jalqabaa kan deebisa. Afraffaan magartuu gaafa jalqaba abdiidhaan wal bartu maaltu sitti dhagahame? Gaafan dura wal baru matakka. Duraanuu isa waan hin beekuuf jecha wanni adda jechuun gaafa dura jaalala eegallu booda jechuun inni ba'a. Gaafa dura isa argu yeroo hedduu ati yaalaa kun waan hundaafuu wal beekna yeroo guyyaan dura isa argu guyyaa kaafetti guyyaa duraa wal agarsiisanii yaalta. Guyyaa sana hedduu takkate sana jee guyyaa sana jaalalti isa raalee ni qabu eegalte. Gaafa jalqaba wal argina jechuudha kaafetti maalii. Okay. Isin lamaanuu Oromiyaa keessaa iddoon dhaloota keessanii eessaa jedha. Ani Harargee Galamsoo. Ani Baalee dhaloonni kiyya Baalee Gaasaraa guddinni garuma biraas walumaa gad deemuutti osoo ta'us Baalee keessaa jechuudha walumaa galatti. Isin ammoo Harargee Galamsoo. Namni irra hedduun afaan Amaariffaatii fi Oromiffaa wal keessa godhan jettan. Harargee waan hin dhaladhee guddadheef jecha mumkin haasawni kiyya wal keessa laaqamuu danda'a malee. Yaa Harargeetti waan dhalatteef Arabiffas itti mammakti gaafa feetu jechuudha. Akkasuma Amaariffas waluma keessa jechuudha. Jaafa amma eessa jirtan jireenya biyya biyyi nuti jirru jalqaba himnee jirra Egypt Kaayiroo yookaan Masrii Toroffaan mudannoo qabdanii isin lamaanuu nuuf himaa waan nama gammachiisu ta'e waan nama gaddisiisu ta'e lama nuuf himaa. Gaafiin koo kan baay'een isin jaaladha horaa bulaa mudannoo qabdaa mudannoo qabdu hiif. Ati hin qabdu. Mudannoo qabdu. Mee mudannoo qabdu. Waan qaba. Qabdu mudannoo. Okay. Mudannoo qabu jettee irti garuu hin dhabdu mudannoo. Ati yoo hin dhabdu yaadadhu garuu ammaan ta'e. Okay. Ayyee mudannoo hin qabdu irra dabrinaa yookaan ammoo suutattaanis mudannoo qabu yaadadhee isinitti himuu danda'a. Beezii Habashaawii beezii በአማርኛ አፋን አማራትን ነው ጋፈቴ በአማርኛ ለተጠየቀው ጥያቄ አንድ የት ሀገር ናችሁ? ያለነው ኢጅፕት ወይ ደግሞ ግብጽ ነው ካይሮ ከተማ። ሁለት እንዴት ተገናኛችሁ? ማን ቀድሞ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ ነው? እሺ ቀድሜ የፍቅር ጥያቄ ያቀረብኩት እኔ ነኝ። እሷ በሰዓቱ ባላሰበችው ሰዓት እኔ ነኝ በመጀመሪያ በአይን አይቻት በሰፈር ውስጥ ምናምን የወደድኳት እኔ ነኝ። ጥያቄ የሚያቀርብኩላት ቀድሜ እኔ ነኝ።
ኦኬ ሶስት ስንት ዓመት በፍቅር ቆያችሁ ነው? ሶስት በፍቅር አልቆየንም። ምክንያቱም መጀመሪያ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው እኔ የወደድኳት። ከዛም ብዙም ልንቀራረብ አልቻልንም። ባናገርኳት ባወራኋት ሰዓት እሷ ትንሽ እንደ ጢባር እንደ ምናምን ነገር አድርጓት ነበር በሰዓቱ። ከዛን እየቆየን ከጊዜ በኋላ ፍቅር ጀመርን ማለት ነው። በአጠቃላይ ፍቅራችን ያማረው ከትዳር በኋላ ነው። ፍቅራችንም ሙሉ የሆነው ከትዳር በኋላ ነው። ከትዳር በኋላ ያለው ፍቅር ደግሞ በጣም 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 ኦቨር ነው፣ በፊት አብረው ከቆዩት ይልቅ ማለት ነው። ትዳር ውስጥ ትልቅ ፍቅር አለ። እሱን ነው መመክራቸው። አሁንም ትዳር አግቡ ያላገባችሁ። ኦኬ በተረፈ መገርቱዬ ረጋ ያልሽ መልካም ውብ በጣም ቆንጆ ነሽ። ፍቅራችሁን እያብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ። አሜን። እኛም በጣም እንወድሻለን። ቤዚ አበሻዊ ኦኬ ጋፊን አንቀው ሙጨቴ ሳፎት ይላ ሙጨቴ ሀረርጌ ጉዴ ያ ጋፊን ሄዱ ጋፊ ከነ ሁንደ ዴቢሱኒስ ሄዱ ልፋታ ሄዱ ደግሞ ጎርሳ ሰከስመት ፉርኔቲ ጀራ ገለቶማ ወሪ ጎርስ ነው ፍላተን ጎርስ ነው ከነተን ሄዱን ቦታ ዶሎተ ከሰኝ ነው ጋፈተኒ ዶሎተ ከኛ አኒ ባሌ እሺን ሀረርጌዳ ኦኬ መቃንኮ ሸምሰዲን ሙሐመድ from Hargeisa Somaliland wario jedhama maka from Hargeisa Somaliland irrai gaafin ko jireenyaaf amma eessa jiraatan gaafii lama takka Oromiyaa waliin deemtanii beeytu fuulduraaf walumaan dhaquuf karoora ni qabdanii galatoomaa isin deeggarraa hedduu okay Shamsuddin Muhammad gaafiin Oromiyaa deemtanii beeytanii gaafiin tokkoffaa maaliin irraa gaafin ko jireenyaaf amma eessa jiraatan jireenyaaf kan jiraannu akkuma jalqaba dubbanne Egypt Kairoodha. Oromiyaa deemtanii beektan jettee Oromiyaa deemnee hin beeknu erga biyya baanii nuti lamaanuu garagara jiraannus amma kan butiitti dabalamnee deemnee hin beeknu garuu of duraaf karoora qabna biyya keenyatti galuudhaaf jechuudha gara biyya keenyaa deemuudhaaf. Kanuma galatoom Shamsuddin ani gaafin qabaabdi mageen biyyi keessan eessa? Deebisnee jira. Erga Kairoo dhuftanii hoo waggaa meeqa erga Kairoo dhufnee waggaa 4 ta'ee jira. Biyyi keenya immoo akkuma jalqaba dubbanne jechuudha waluma qixa dhufnee. Okay isin akkamitti wal barattanii Simboonaa Kush kan jalqaba lalisee sanyii Haacaaluu Hundeessaati. Simboonaa Kush ani gaafiin kiyya isin akkamitti wal bartanii ofumaa wal bartan moo namatu wal isin barse ofumaa wal baranne naannoo magaluutti naannoo tokko waan galuuf achumatti wal baranne abiyye mucaa biyya koo Baalee magaalaa yookiin baadiyyaa kamitti dhalattee ilma Sikkoo Mandoo sanyii Waaqoo guutuu sanyii Nadhii Gammadaa okay ilmaan abbaa tokkooti Nadhii Gammadaa Arsii jechuu dandeessanii nu tokko ilmaan abbaa tokkooti abdiyyee garuu baay'ee isin jaaladha kaleessa challenge keessan osoo laalu sanumaa yaa'u kan sooqiddaa sun hedduu nagoon biseetti fakkaatee kan sooqiddaa sun sabuma itti naqee okay osoo challenge keessan laalu sooqidda se'eetiin saamunaa itti naqee jettee okay galatoomii gaafiin keessiif deebi'ee jirana fakkaatee deebisnee mi gaafiisi Simboonaa Kush galatoomii iddoon dhaloonni kiyyaa Baalee keessaa Gaasara sitti himee jira qaba dubbadheetiin jira. እሺ አሁን ደግሞ በአማርኛ ነው የተጠየቀው አማሪፋን በሪፈሜ እማ እወድሻለሁ ነው የሚለው ሚስትን እንደምትወዳት ታስታውቃለህ በመቀጠል እንደው በአማርኛ ስታወሩ መስማት ፈልጋለሁ ኦኬ ጥያቄ አይደለም ሐሳብ ነው በአማርኛ ስታወሩ መስማት ፈልጋለሁ ያው ያወራን ነው ለሌላ ጊዜም ደግሞ ፕሮግራም በአማርኛ አዘጋጅተን እንቀርብላችኋለን እናመሰግናለን ኦኬ Kophaatti komantii keessa waan hin baasiniif suutumatti akkanumatti ilaalaati yeetuu himarraa jechuudha. Kophaatti jalqaba silaa screenshot godhannee yookaan ammoo barreessineetiin isin deebisuu qabna ture. Okay, ani homaa gaafiin qabu. Roozaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jettee gaafiin kiyya magartuun dhalatu isaatii yookiin biyyisii eessaa deebisnee jira isin Harargeedha jennee jalqabama. Eentu dafee aaraa yookiin dallanaa isii fi abdii isii fi magartuu keessa maan jettee eenyu dafee dallana isiitu dafee aaraa yookaan dafee dallana
biyya sana akkamitti dhuftanii hojiin keessan maalidha? Yaa biyya kana kan dhufne akkuma namni baqattummaadhaan dhufne hojiin keenyas hoomuma garagaraati. Kanuma Galatoomii Roos እሺ ፎዚ ቢንት ሙሐመድ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሻአላ ኦኬ ቶኮፋ መጌን እጆሌ ሐረር ማሻአላ አመል ቀቤቲ ኢንተላቲ ገሩ አክ አፋን ወር ሐረር ኦኬ ያ ኩሊስ ወልማ ኬሰ ያዳ ለመፋ አከሚቲ ወልበረተን ኤንቱ ዱረ ጋፈቴ ዴቢ ከኒን ዴቪስኔትን ጅራ jaalala isii qabdu tokko jecha tokko deebisee itti kanas ammoo deebismeetiin jira jaalala isii qabu waan hundayyuu caala jedheetiin komantiin keessan dhiifamaa dogongoraa jalqaba qopheeffachuu qabna ture asirraa ilaaluun duratti okay misru binti abdallah mageen haadha manaa abdii ta'uu keetiif maaltu sitti dhagahame kana jechuun koo yeroo baay'ee namni baay'een oromoo osoo ta'ee jiru naannoo dhalootaa filataa ati hoo garuu yaa oromoo osoo ta'ee jiru naannoo dhalootaa filataa jaarsa yookaan heerumuudhaaf jechuudha ati hoo garuu waan akkasii hin yaanne jechuu kooti galatooma ati waan akkasii hin yaanne jechuun naannoo dhalootaati irraa maali jaalannaan yaada waan akkasii galatoomi jaalannaan inni wanta akkasii yaadu jettee naannoo dhalootaan yookaan immoo nuti oromoo taanaan dhaloonni yookaan kutaan gargar nun fageessu adda nun fageessu jechuudha maaliifuu dhiigni keenya tokko wanti hundi keenyaa tokko kanaafuu kutaa kamirraayyuu dhuftu ni fuudhaani kutaa kamirraayyuu dhuftu natti heerumti jechuudha kanuma galatooma ኦኬ ሐምዲ ሙደስር አብዲ ጥያቄ ያለኛለች ከሚስት የአንድ አካባቢ ልጆች ናችሁ ወይ ሲቀጥል ሀገር ነው የምትተዋወቁት ወይስ እዛው ግብጽ የምንተዋወቀው ሐምዲ የአንድ ሀገር ልጅ አይደለንም እሷ ሐረር ነች እኔ ባሌ ነኝ የተዋወቅነውም ደግሞ እዚሁ ሀገር ነው አሁን ባለንበት ሀገር ማለት ነው ግብጽ ነው የተዋወቅነው ከተዋወቃችሁ በስንት ጊዜያት ወደ ትዳር ገባችሁ በአመት ነው የዛሬ አመት ነው የተዋወቅነው ከአመት በኋላ ነው ወደ ትዳር የገባ ነው ሚስት ዱቄት ትቀባለች ወይስ አትቀባም አልቀባም አትቀባም ፊቷ ኖርማሊ ነው ምንም የምትቀባው ዱቄትም ምንም ነገር የለም በተረፈ የሚስትን ስርዓት ሳላደንቅ አላልፍም ብላለች በጣም እናመሰግናለን ስርዓትሽ በጣም ደስ ይላል አድናቂሽ ነኝ እስከ መጨረሻው አላህ አይለያያችሁ ውረዱ ክበሩ አሜን ኦኬ ያ ከንዴ ቢስኔ ዝራ ፌሊኮ ሂንጆሌሳት ባየ ስንጀለና ሰዓቲን እስኒት ደረቹ ደንዳ ገሩ ጋፊን ከሰን ሄዱ ተይኑ ጀላድሙ እንደንደኘ abdiif magartuu baay'een sin jaaladha magartuu dhiifama irraa hafii qaalii gaafii kiyya tokko garuu isin maaliif salaamata hin jenne yeroo viidiyoo waraabdan assalaamu alaykum maaliif hin jenne jechuu isiitiin isin muslimaa miti lama immoo chaalenji nu hojjedha abdii magartuu irratti piraank hojjedhu ka isii ka caalu silaa sitti hima piraank ati irratti hojjettu in argitiif malee jette اوكي غرك ساعتين سيفن غرك ساعتين نتيمو لليسا رغون كابونتي اوكي سلامتا نجنا نتيا محمود دغاتو مسلمه اورومو مسلماتي والمغلتي نتي انا ما فكينيا اشمار كفونه كنجدو اورومو هندافو نغيني كي اورومو هندافو كتاوفي اورومو امانتا هندافو يچودا كنافي مالي السلام عليكم يچو نتول فاتيتي متي غرو هندكي سنو اورومون امانتا غرغرا قبوانتي هندافو كتاوف اشمار كفونه يجين جلكبان كانوا ما في قالوا ما اوكي اوكي كافين كيته ati gaafin kiyyette amaane ati magartuu tur dura jaartii qabdaan anjette no inqabu jaartii inqabu amma kun yaade kiyya abdi itti yaadime gara baadiyyaa sanii irraa jaarsa naasoqi gara biyya sanii irraa jaarsa naasoqi
jaalalan naqabeera safuu balleessee dhiifama hordoftoota abdii ende magartuu jaarsa siisoo hin abshir rakkoon hin jiru asteera habarraa gaafiin kiyya abdii biyyi dhaloota ka'ee seete himeetiin jira jalqaba baalee kan magee hoo jettee harargeedha erga wal jaalattanii amma guutanii horaa bulaa waggaa tokko erga jaalala isi jaalachuu jalqabe garuu amma erga wal fuune yeroo muraasa hin turre. Okay. Osoo abdiin na dursuu baate obboleessa kiyyatti gurgura ture magartuu na dursite malee hundaafuu sirriitti tolchi qabee carraas akkas naa yaaddaa yoo ati obsee xaahir magartuu too jala salaamata rabbii yaa wanti walumaa galatti orokootti baay'ee namatti toltuu jabaadhaa jedha gaafiin walumaa galatti kama jedhumaa kana kun salaamata maaliif hin deebisneedha. ኮሮና መስሪን ጅሩ ማስኪ ማፈተኒ ንጅራ ወር ማግለት ኦፍ ኤጋቱ ማን የኡስታዝ ያሲን ኑሩ አድናቂ በአማርኛ የጻፈው ኡስታዝ ያሲን ኑሩ አድናቂ ወይኔ ሳላይ አመለጠኝ ጥያቄ ያለኝ ሞናሊዛ ለባለቤትሽ ከባለቤትሽ ምኑን ነው የሚያስደስትሽ ዛሬ ጥያቄ ያላበዛም ብላሽ ከባለቤትሽ ምኑ ነው የሚያስደስትሽ ይሚጋ ንገር ያታ ሁሉ ነገር ነገሩ ብላሻለች አመሰግናለሁ ባለቤቴ በጣም ይቅርታ ግን በጣም ረዝሞባችኋል እርግጠኛ ነኝ ኤረቴ ጅራስት ኤሪሲት እንጀራ አከስ መጋፊን ከሰዋም ባይኤት ኤፍ ኦኬ በአማርኛ አውሮ ኦሮሚያ ለማንችል ምናምን ያላችሁ ብዙ አላችሁ በነገራችን ላይ ኦሮሚኛ የሚሰሙ ናቸው በብዛት እኛ ስራ ያሉት በዛ ምክንያት ነው ኦሮሚኛ የምናወራው ግን እንደዛም ደግሞ አማርኛ ተከታታይ አማርኛ የሚሰሙ ሲከታተሉን መከታተል ሲጀምሩ እኛ ደግሞ በአማርኛ እናወራለን ማለት ነው ለዛ ነው ይቅርታ ግን እናወራለን አንዳንዴ በአማርኛ ኦኬ ሰዓትን ያለ ኤረቴ ጅራ ايساتي والفوتن كان والفون ايجيبت كايرو لا كافين كني هاي غافين كده تو كمو غافي اجاي بازي كافين ايجينو ما ايساتي والفو دمو مادي كيسن والبرتي يا ماتين كينيا والبرتيتي والبرسيسنيتي سامبول والفون يجودا اكستي نيكا غورني ati kan screenshot godhate tokko ni jira miti? Deebisee? Okay. Baay'inaan gaafiin keessan hedduu ta'us wal fakkaataadha. Kanumarratti dhaabna kaa gaafii kana caalaa deebisuu hin dandeenye sa'aatiin hedduu waan dheerateef gaafii namoonni gaafii jalqabarra gaafiilee jalqaba deebisnee hin dhagahin duubatti deebi'aatii yeroo viidiyoon duubatti deebitanii dhaggeeffachuu dandeessan jalqabarraa jechuudha gaafiilee isin gaafatan hedduun kan deebi'e jalqabarratti waan ta'eef. Jiru. Bashee YouTube gaafiin ati gaafatte kan jalqaba deebisne kan namoonni biroo gaafatanidha. Hedduun isaanii gaafii namoonni biroo gaafatanidha. Arraa gaafii kana isiniif deebisneetiin yeroo itti aanutti ammoo gaafii biraallee itti daballa jechuudha. Sa'aatiin waan hedduu dheerateef nuti isin dheeressinee jirra. Gaafiin keessan kanumatu isiniif deebi'a. Ani biyya dhaloota kiyya himee isinis biyya dhaloota isii himtee jirti. Biyya jiraannus waan hundaayyuu wanti isin nu gaafatan gaafii tokko qofa kan irraa hambisne jira. Sunis sa'aatiin waan dheerateef yoo dhaqqabne yoo dandeenye yeroo biraa isiniif deebisna kan hafe ammaaf kan isin nu gaafatan kanuma baay'ee isin jaalladha. Namoonni haaraa taatan YouTube keenyaaf channel keenyaaf subscribe godhaa akkasuma immoo viidiyoo laaltanii yeroo geessan like tuqaa akkuma viidiyoo bantanii like tuquu hin irraanfatina hundi keessanuu baay'ee isin jaalanna hunda keessanuu isin jaalanna onneerraa dhaamsa qabdaa waan dubbattu yookaan dhumarratti waan jettuun namni hedduun
baay'ee isin jaalannaa jaanii koomentii nu barreessanii nuti illee hedduu takka isin jaalannaa. Akkasuma hedduu takka isin jaalladha namni hedduun yeroo maggee hedduu takka isin jaalladha raaf jettanii takka ammoo ergaatti dhuftee ilaaluu eegallee jechuun jirtanii hedduu takka galatoomaan isin jaanillee hedduu takka isin jaalladha nagaan naaf turan isin jaalladha. Nutis baay'ee hedduu isin jaalladha hundi keessanuu nagaan nuuf turaa hanga yeroo itti aanutti viidiyoo biraatti walitti deebinuuf hunda keessanuu nagaa isinitti dhaamna baay'ee.